Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma dhumaa akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin gaafanna. Obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalee Garbaa asiin dura hidhamuu isaa ni yaadatama. Kanatti aansee uummanni Oromoo mormii guddaa biyyoota Oromiyaa guutuu keessatti fincillee akka dhoowee jiru hin beekama. Kun kanumaan osoo jiru mootummaan bilchiginnaa uummata isaa wajjin hojjetaa jiran aangoota gurguddoo hidhuu itti fufee jira. Kanneen keessaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee Takkalee Uumaa dabalatee jechaadha namoonni hedduun akka hidhatti guuramaa jiran beekamee jira. Wanta nama ajaa'ibsiisu Dr. Abiy Ahmed wajjin warri hojjetan jechaadha garee bilchiginnaa wajjin warri hojjetaa turan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaaf Takkalee Uumaa guyyaa har'aa kana hidhamuun baay'ee uummata Oromoo baay'ee akka dallansiisee jiruu fi oduu addaa taatee mul'attee jirti. Kun kanaan osoo waajjira obbo Abbaa Duulaa Gammadaatti mormiin guddaan Abiyyeetti ka'ee jira. Kanumaan kan ka'e jechaadha Abbaa Duulaa Gammadaa uummata hiitan kana gadhiisaa yoo isaan hin hiine taate anallee itti dabalaa jechuudhaan obbo Abbaa Duulaa mormii guddaa akka geggeessaa jiru tu beekame. Gama biraatiin jechaadha Oromiyaa guutuu keessatti fincillee akkuma diddaan gabrummaa akkuma itti fufetti jira. Garuu magaalaa Finfinnee keessatti mootummaan ummata Oromoo ta'e mana irra deemanii dullaan tumsiisaa isantu jeequmsaa fi hokkora kaasaara jechuudhaan mana marra irra deemanii mana namaa cabsanii hidhatti guuraa jiranii kan kanarraa hafe nama Oromoo ta'e dullaan akka tumaa jiranii tu himamaa jira. Ummanni sabaan Oromoo hin ta'u magaalaa Finfinnee keessatti Oromootti meeshaalee qara qabu garagaraa guuratanii ilmaan Oromoo irratti akka duulaa jirantu himamaa jira. Madda Itoophiyaa televiziyoonii irraa argatanitti Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad wanni qabnee fi ajjeechaa sanee 15 asiin dura ajjeefame waan akkasii irra deebisuudhaan waa yaalaa jiranii qabatamaan oduu EBC'n dubbatu akkana isinii dhiyeessina. በቁጥጥር ስር የዋሉት ጃዋር መሐመድ እና በቀለ ገርባን ጨምሮ የ35ቱ ተጠርጣሪዎች ጉዳይ የሰኔ 15ቱን ግድያ ለመደገም የታቀደ መሆኑን የምርመራ ቡድኑ ገለጸ። Akkuma isin sagalee kana dhageeffattaniin jechaadha xiinxallaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi akkasumas hayyuulee Oromoo hedduu isaanii irratti jechaadha ololli sobaa akka gaggeeffamaa jiru beekamee jira. Olola sobaa kanaan uummanni Oromoo kamiyyuu gurra akka hin kennine qeerroon Oromoo dhaamanii jiru. Alaadaraa mikir beetii namtichi maqaa waamoo Iskindir Naggaa guyyaa har'aa jechaadha hidhaan mootummaadhaan to'annoo jala seenee jira. Kun kanaan osoo jiru jechaadha godina Arsii Lixaa keessatti poolisiin Oromiyaa uummata Oromoo cinaa akka dhaabbataa jirtu himamaa jira jechaadha. Wanti kun muuxannoo gaariidha. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromoo ta'uu qaba jechuudha. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa mormii adda ta'e akka itti fufaa jiru biyya kana keessatti yookaan ajjeesa yookaan isaanii wajjin naidha yookaan gad uummata kiyya gadhiisaa jechuudhaan mormii jabaa akka geggeessaa jiru tu himamaa jira. Uummanni biroollee Abbaa Duulaa Gammadaa maddii akka dhaabattanii fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo cinaa akka dhaabattan garanumaan isinii dhaamna. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaa jechaadha maddeen keenya qabatamoorraa akkuma oduu arganneen kan isin biraan geenu ta'a gara YouTube channel keenya warri dhuftan subscribe gochuudhaan oduun nu gadhiifnu akka isin bira gahuuf waan isin gargaaru subscribe akka gootan garanumaan isin gaafanna jechaadha.